Barattoonni yuunivarsiitii mootummaa yeroo yuunivarsiitii deeman lakkoofsa eenyummaa kaffalaa gibiraa yookaan tiin akka qabaatan ministeerri galiiwwanii beeksiseera. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa, guyyaa har'aa waa'ee odeeffannoo haaraa fi ibsa ministeera galiiwwanii kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoon kun dhimma guddaa barattoota yuunivarsiitii mootummaa hunda ilaallatudha. Kanaafuu hundumti keessanuu hanga xumuraatti akka na faana buutan kabajaanaan isin gaafadha. Ministeerri galiiwwanii labsii haaraa baaseen barattoonni yuunivarsiitii mootummaa yeroo galmaanii barnoota jalqaban akka lakkoofsa eenyummaa kaffalaa gibiraa tiin jedhamee beekamu qabaatan dirqama godheera. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti tiin jechuun maal jechuu akka ta'e, maaliif barattoota yuunivarsiitii akka barbaachise, akkamitti argachuu akka dandeessan, faayidaa fi bu'aalee isaa akkaataa itti of qopheessitan hundaa bal'inaan waliin kan ilaallu ta'a.